Walitti bu'iinsa biyyattii keessa jiru walqabatee tajaajilli gargarcituun, tasgabbiin gabaa dhabamuun, qabeenya neetwoorkii irratti miidhaan qaqqabuun hojii dhaabbatichaa irratti dhiibbaa uumuu isaa ibsanii jiru. Dhaabbatichi walakkeessa waggaa keessatti tattaaffii taasiseen maamiloota haaraa miiliyoonii 1.9 horachuu danda'uu isaa kan ibsan hooggantuun dhaabbatichaa naannoo Tigraay keessatti sababa wal waraansaatiin isa gargarcitee ture tajaajila dhaabbatichaa deebisanii ijaaruudhaa fi hojiin jalqabamee jiru itti fufuu isaas ibsaniiru. Dhaabbatichi hojii walakkeessa waggaa keessatti raawwateen lakkoofsa maamiloota isaa gara miiliyoonii 74.6 kan guddise ta'uu isaatii fi kunis bara darbee wajjiniin yommuu wal bira qabamee ilaalamu dhibbeentaa 6.7 dabaluu isaa hooggantuun dhaabbatichaa ibsanii jiru. Dhaabbatichi yeroo ammaa bu'aa birrii biiliyoonii 11 argachuu isaa kan ibsan Fireeyoot Taammiruu bu'aan kunis isa bara darbee wajjiniin yommuu wal bira qabamee ilaalamu dhibbeentaa 14 caalaa ta'uu isaa beeksisaniiru. Yeroo ammaa dhaabbanni Itiyoo Teelekoomiin dhaabbata Saafaariikoomii wajjiniin wal dorgommii keessa kan jiru yommuu ta'u, dhaabbileen biyya alaa biroo akka Saafaariikoomii Itoophiyaa seenuudhaaf sababa nageenyaatii fi jijjiirama imaammataatiin kan ka'e boodatti deebi'uu isaanii maddii oduu Rooyiters gabaasuusaa Gabre Mikaa'el Gabramadiin gabaasee jira. Lakkoofsa gaazexeessotaan nama hidhanii Eertiraan Afrikaa keessaa tokkoffaa ta'uu ishee dhaabbanni mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n beeksiseera. Addunyaa irratti bara 2023 miidhaa gaazexeessota irra gahe ilaalchisuudhaan gabaasa kan baase CPJ'n kutaa gabaasichaa biyyoottan Afrikaa ilaallateen yeroo ammaa gaazexeessota 16 hiitee kan jirtu Eertiraan addunyaa irraa 7ffaa yommuu taatu Afrikaa irraa ammoo sadarkaa 1ffaa irraa akka jirtu beeksiseera. Gaazexeessota 8 hidhuudhaan Itoophiyaan lammaffaa, gaazexeessota 6 hidhuudhaan Kaameruun sadaffaa akka ta'an kan ibse gabaasni CPJ biyyoottan Afrikaa gammoojjii Saaraa gadii jiran keessatti hidhamuun gaazexeessotaa waggaa waggaadhaan dabalaa adeemaa jiraachuu isaa eereera. Akkuma kanaan bara 2021 gaazexeessonni hidhamanii 30 kan turan yommuu ta'u, bara 2022 gaazexeessota 31, bara 2023 immoo gara gaazexeessota 47 ol ka'ee jira. Itoophiyaa keessatti erga waliigalteen nageenyaa mallatteeffame asiin walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa keessatti babal'achaa deemuu isaa kan ibse CPJ'n haaluma kanaan wal qabatee gaazexeessonni hedduun hidhamuun isaanii haalli miidiyaa biyyattii keessa jiru mijataa akka hin taane kan agarsiisudha jedhee jira. Dhiibbaan gaazexeessota irra gahaa jiru kun Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo, Zaambiyaa, Angoolaa, Burundii, Naajeeriyaadhaa fi Maadaagaskar keessatti hammaachuu isaa kan ibse gabaasni CPJ kun Seenegaal gaazexeessota 5 hidhuudhaan sadarkaa 4ffaarra akka jirtu beeksiseera. Yeroo ayyaaneffannaa cuuphaa jiraattota magaalaa Gondar kanneen tuurizimiif dameewwan kanaan walqabate irratti bobba'aniif yeroo galii ta'us bara kana lakkoofsi maamiltoota haalaan gad hir'achuusaaf galiin isaaniis gad xiqqaachuu dubbatu. Lakkoofsi daawwattoota biyya keessaaf alaa balaa nageenyaa mudateen kan hir'ate yoo ta'u, kunis galiin isaa akka hir'atuuf sababa ta'uu hojii daawwachiisummaa irratti kanneen bobba'an taaksii oofaniif dameewwan tajaajila kanneen biroo irratti jiraattonni bobba'an VOA'f himaniiru. Gama biraatiin bulchiinsi magaalaa Gondar lakkoofsi hirmaattota ayyaana bara kanaa baay'ee ta'uu ibsuudhaan istaatistiksii galii arganne waliin akka ni ibsoomsisnaa jechuusaa beeksiseera. Naannoo Amaaraa bakka adda addaatti humnoota mootummaa hidhattoota faannoo gidduutti walitti bu'iinsa itti fufee jiruun dhaabbileen hangi tokko ammayyuu cufamanii jiraachuu jiraattonniif kanneen tajaajila geejjibaa kennanii dubbatu. Dhiyeenya gareelee kana lamaan gidduutti magaalaa Gondariif naannoo isaaniitti walitti bu'iinsi uumame jiraattotaaf yaaddoo ta'uu dubbatanii jiran. Gara oduuttaa nutti ennaa ceenu immoo biyyoottan Afrikaa 4 daawwachaa jiran ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan biyyi isaanii ardii Afrikaa wajjin michoomaan hojjechuudhaaf akka kutannoo qabdu ibsaniiru. Antoonii Bilinken pirezidaantii Ivory Coast Alaasaan Waataraa wajjiniin Abijaan keessatti erga marii taasisanii booda ibsa oduu gabaastootaaf kennaniin mariin isaanii walitti hidhannaa daldalaa jabeessuudhaan akkaataa hojii dabalataa uumuu irratti kan xiyyeeffate akka ta'e ibsaniiru. Bilinken Yuunaayitid Isteetsi karaa hojii fayyaa hawaasaa irratti akka hirmaattu ibsanii
Waa'ee nageenya naannichaa irrattis dubbachuun isaanii gabaasameera. Akkuma kanaanis Yuunaayitid Isteets gargaarsa doolaara miliyoonii 45 Ivory Coastiif kennuudhaaf akka murteessite Bilinken kan ibsan yommuu ta'u, gargaarsi kunis Yuunaayitid Isteets naannoo Afrikaa lixaatti tasgabbiidhaan wal qabatee bara 2022 kaasee gargaarsi taasifte miliyoonii 300 akka ga'u kan taasise akka ta'e beekameera. Bilinken qibxataa irraa gara Naajeeriyaa deemuudhaan pirezidaantii biyyichaa Boonaa Tinaabuutii fi ministeera dhimma alaa Yasuuf Maayitamaa Taagaarii wajjin magaalaa Abuujaa keessatti wal arganii jiru. Naajeeriyaa keessatti marii Bilinken taasisan keessaa waa'ee mootummaa loltootaa Niijeriin keessa jiru isa tokko akka ta'e ibsamee jira. Bilinken waa'ee Niijer irratti kan dubbatan erga mootummaan Niijerii Raashaadhaa wajjiniin walitti dhufeenya isaa guddisuudhaa fi waliigaltee taasisuu isaa ibse guyyaa tokko booda akka ta'es beekameera. Waraanni Niijer adoolessa 26 bara 2023 erga fonqolcha aangoo mootummaa raawwatee booda waraanni biyya Firaansi naannicha gallakkisee akka ba'u taasisuudhaan wal qabate dhimmi nageenyaa kutaa saahil yaaddessaa ta'uun isaa ijoo daawwannaa Bilinken keessaa isa tokko akka ta'es gabaasameera. Erga wal waraansi garee Hamaas wajjin jalqabame as guyyaa tokko keessatti lakkoofsni loltoonni ishee 24 Gaazaa keessatti du'uu isaanii Israa'el beeksiftee jirti. Dubbii himaa waraana Israa'el Riil Admiraal Daani'eel Hagaarii oduu gabaastotatti akka himanitti loltoota guyyaa tokko keessatti du'an 24 keessaa 21 gamoowwan kibba Gaazaa keessatti argaman 2 boombiidhaan diiguudhaaf yommuu yaalaa jiranutti gareen Hamaas taankii waraana Israa'el dhaabbatee ture irratti rookeetii dhukaase. Battaluma sanaanis dhodhoowwan gamoolee sana keessa jiran dho'anii waan gamoowwan loltoota kana irratti jiganiif akka ta'e beekameera. Loltoonni biroo 3 immoo haleellaa biraatiin kan ajjeefamanii akka ta'e ibsameera. Guyyaan kaleessaa erga Israa'el Hamaasii wajjiniin lola jalqabdee asiin guyyaa baay'ee suukanneessaa ta'uu isaa kan ibsan muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyaahuu dhimmicha qorachuu akka jalqaban ibsanii amma injifannoo dhumaatti akka lola hin dhaabne maqaa loltoota isaanii du'aniin kakachuun isaaniis gabaasameera. Karaa biraatiin maddi oduu Reuters hanga'oota fayyaa Gaazaa keessa jiran waabeffachuudhaan akka gabaasetti waraanni Israa'el hospitaala kibba Gaazaa bakka Kahaniyaanuus jedhamu keessa jiru weeraruudhaan hojjettoota fayyaa qabanii hidhanii jiru. Mootummaan Israa'el dhimma kana irratti battalatti akka deebii hin kennines gabaasameera. Masaraa White House'tti dubbii himaan dhimma nageenyaa Joon Karbii Israa'el mirga lola ofirraa qolachuu akkuma qabdu seeraawwan addunyaatii fi abboomamuudhaan namoota nagaadhaaf, hospitaalotaaf, hojjettoota fayyaatii fi dhukkubsatootaaf amma danda'ametti akka eegumsa taasiftu gaafannaa jedhaniiru. Ministeerri fayyaa Gaazaa amma ammaatti lammiileen Paalestaayin 25,295 ajjeefamuu isaanii kan ibse yommuu ta'u, lammiileen Paalestaayin 85 ta'an immoo mana isaanii gallakkisanii bahuudhaaf akka dirqisiifaman dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsuu isaa maddaawwan oduu garaagaraa gabaasaniiru. Gara gabaasaa keenyatti aanutti naaceen immoo Keeniyaan biyyoota Afrikaa barbaadaa jirti. Akkasumas biyyoota ollaa koo waliin rakkoon qabu jechuudhaan ibsiti. Haa ta'uyyuu malee biyyoota ollaa 4 waliin immoo wal dhibdeen dippiloomaasii akka mul'atu mallattoowwan agarsiisan jiru. Biyyoonni ollaa 2 immoo dhiyeenya kana ambaasaaderoota isaanii Naayiroobii keessaa gara biyya ofiitti waamaniiru. Gabaasaa Mohaammed Yuusuf Naayiroobii irraa erge Mitukku Faqaaduu dhiyeessa. Keeniyaan naannoo biyyoota baha Afrikaatti humna siyaasaa fi wiirtuu diinagdee of taasisuuf carraaqqiin isheen taasiftu biyyoota ollaa ishee tokko biratti haala gaariin hin ilaalamu. Riippaabilikni Dimokiraatawaa Koongoo fi Sudaan Keeniyaan garee mormitoota mootummaa isaanii Naayiroobii keessatti waamtee nurratti malteetti jechuun komii irratti dhiyeessuun ambaasaaderoota isaanii achi baasaniiru. Yuugaandaan immoo dhiyeenya kana wal dhabdee Keeniyaa waliin dhimma raabsaa boba'aa waliin kan wal qabateen mana murtii biyyoota baha Afrikaa kan Taanzaaniyaatti argamutti mootummaa Keeniyaa irratti himannaa banuun ishee ni yaadatama. Kunis isa Keeniyaan daangaa ishee irratti daldaltoonni boba'aa kan Yuugaandaa akka hin daldalle dhorkuu isheetiinidha. Keeniyaanis kana kan taasifte Yuugaandaan sirna caalbaasii banaa kanaan dura oomisha boba'aa Keeniyaa irraa bitachaa turte erga addaan kutteen booda.
Taanzaaniyaan immoo gama isheen torban darbe balallii daandii xiyyaaraa Keeniyaa Naayiroobii irraa gara Daar es Salaamitti taasifamu dhorkiteetti. Sababiin isaas Keeniyaan xiyyaara meeshaalee fe'u kan Taanzaaniyaa gara Naayiroobiitti balali'uuf ture eeyyama dhorkachuu isheerraa kan ka'edhas jedhameera. Ministeerri Haajaa Alaa Keeniyaa Musaaliyaa Mudaavaadii dilbata darbe kana akka ibsanitti biyyi isaanii Keeniyaan biyyoota ollaa ishee waliin waraanatti hin jirtu. Akkasumas naannichattis nagaa fiduu barbaaddii jedhan. Mataifa yanayumbayumba yanapigana. Biyyoonni tokko tokko miidhaaf kan saaxilamanidha. Kaan isaanii immoo walitti bu'insa keessa jiru. Biyyoota kanneen keessatti nageenya akka deebi'u mirkaneessuuf pirezidaantiin keenya Wiiliyaam Ruuto sarara fuulduraa irratti argamu. Waraanonni biyyoota kanneen keessa jiran biyya keenyas ni miidhu. Kwa sababu vita kule vitanyemelea hapa. Lammiileen Keeniyaa tokko tokkoo fi kanneen Afrikaa biroo Keeniyaa irratti qeeqa dhiyeessaa jiru haala biyyoota ollaa ishee itti keessummeessaa jirtu irratti. Kaazitoo Sabalaa ogeessa hariiroo idil addunyaati. Dhiibbaa Keeniyaan uumaa jirtu ofirraa qolachuuf taasifamu gama waldhabdee dippiloomaasiin guddachaa dhufeeraa jechuun ibsa. There is always going to be a tug of war. Akkas jedha. Yeroo hundaa waan Keeniyaan biyyoota ollaa waliin hojjechuuf yaaltu gara waraanaatti geessuutu mul'ata. Garuu akka ilaalcha kiyyaatti wanti hamaan dhugumaan nama yaaddessu waan jiru natti hin fakkaatu. Keeniyaan humna naannoo ta'uu ishee mirkaneessuuf yeroo yaaltu wantoota itti fufanii dhufanidha. Biyyoonni kaanis tasgabbeessuu caalaa waan kana akka fonqolchaatti itti fayyadamu. And the other countries will try to find any lever to use it in order to bring that down. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto erga gara aangootti dhufee kaasee waggaa tokko ol kan ta'e biyyoota ollaa dabalatee hooggantoota biyyoota Afrikaa hedduu waliin wal arguun rakkoolee yeroo dheeraa wal dhabdee fi beela akkasumas guddina diinagdee fiduuf waadaa waliif galaniiru. Sabalaan gama isaatiin hoogganaa haaraa akkasii ofitti amanamummaa qabu duubatti dhiibuu malaa jala. Akkaatuma deebiitti kennaa jiranitti deebii kennaa jiru. Sababiin isaas Naayiroobii keessatti pirezidaantii haaraa kan ofitti amanamummaa qabuu fi kan naannichatti waan haaraa gochuu danda'u fakkaatu qabna jedhee yaada. Kun immoo dafnee lakki jennee asirratti dhaabna jedhanii yaadu jedhee yaada. Garuu deemsa keessa gara daandii pirezidaantii keenyaatti dhufuu malu jedheen yaada. Kun immoo gaarii ta'a. Akka ani yaadutti kun yaada guddaa fi yaaddessaas miti. Our president is doing things and that's fine. I don't think it's a big issue to worry about. Keeniyaan waldhabdee Koongoo keessaa of eeggannoon akka to'attu keessumaa garee riphee loltootaa tasgabbii dhabuu biyyattiif gumaacha isaan qaban ilaalcha keessa galchuun akkasumas wal waraansa Sudaan keessatti adeemsifamaa jiru irraa Keeniyaan gama tokko goruu dhiisuu akka qabdu